Aftaartuu Yuunaan galu dhugaana sa'aatii dhaloonni waan biraa irraa ka'eetti immoo isin sa'aatii Gaaffii kiyya akkasii galuuf siin gashan sirriitti sii gashan dhaggeeffadhu baay'ee. ayyee naagashu waan beekurraa sii deebisa waan beekne immoo Macaafni kiristiyaanaa macaafni baaybilii jedhamu kuni Yoosef abbaa Yesuusii jedha. Kanaafuu Yoosef abbaa Yesuusii moo Yesuusii miti akkamii jettanii amantu isin macaafa kana ni fudhattu moo fudhattan illee isin gaafachaa. Yesuus ilma Waaqayyoo ta'ee nama bakka 5 ijjaatti macaafa irraa sii fida. Ilma Yoosef jettee namantu. Waaqa ta'eeti inni ilmaayyuu kan ta'ee fi ilmaayyuu kan ta'eef immoo akkuma naafsiitti namni namanuuf fakkeenyaaf waan tokko odoo dhiisisiin jedhe anarraa fudhachuu hin dandeettu. Innummaan nuumeyyuu dhufee fuuldura kee dhaabbatee waa siin gadheetti gosa fudhachuu hin dandeettu. Amma fuuldura kee lubbuun gargar ba'utti. Ilma Yoosef ni jedhama moo hin jedhamu? Ilma Yoosef. Ilma Yoosef akkan taane baruudhaaf ati dhaqi macaafichaan sii kenne sana dubbisi please. Akkan ilma Yoosef hin taane baruudhaaf wangeela Maatewos boqonnaa 1:18 dubbisi. Nama jedhe naa ibsisan dubbisi. Lakki ka akkan abbaan Yoosef fi abbaa Yesuus miti ragaan isaa immoo wangeela Maatewos boqonnaa dhaqi dubbisi iddoo sana. Naa dubbisi atummaan naa dubbisi naa ibsi. Na baasa beektaa? Na rakkise kanatti malee siifan dubbisa. Deemi dubbisi ati. Dubbisi asirratti. Kontekstuma sanatti himee naa dubbisi. Ani nan si gaafadhe Maryamiin Yoosef abbaa keetii jettee Yesuusiin. Ayyee kun soba moo dhugaadha? Abbaa jechuun abbaa foonii miti siin jenne sitti himne yoon fudhatta ta'e. Isa kana Yesuus akka abbaa hin qabne macaafa keenya miti quraaniyyuu dhibbatti ragaa baasa kana ni beekta. Kun falmiin barbaachisu. Akka Yesuus abbaa hin qabne beekamaadha. Isiniyyuu beektu macaafnis ni dubbata quraanis ni dubbata kanarratti falmiin barbaachisu. Inni kun abbaan Waaqayyo dhadhaati immoo abbaan qabu jette. Ayyee inni abbaan isaa Yoosef jedhu kun Yoosef abbaa maaliiti abbaa foonii eegan taane abbaa maaliiti ishee? Dura Mariyaam kaadhima Yoosef mitiire kanuma itti waamamadha akkasuma immoo Yesuus hidda dhalootaa kan jennu Yesuus isaan keessa Yihuudoota keessaa dhalate malee Yesuus abbaa qaba jechuusaa miti Yesuus hidda dhalootaa qaba jechuun akka kanatti hubadhu. Abbaa Yesuus gaafa jedhamu abbaa fooniiti moo abbaa maaliiti ayyee? Abbaa fooniin qabu Yesuus. Ishi abbaa maaliiti Yoosefin? Ittuma waamama isaati malee dubbisiif baafte yoo ta'e. Ayyaana dubbisi. Nan baasaan jira. Bara biraan fileenoon bilbilee. Boqonnaa 1:18 dubbisi. Rukutamu afurri hamaan. Halleluuyaa. Afurri macaafa isin mormisiisu. Afurri macaafa jallisiisee gara biraatti deemsisu gabaa jedhu. Maqaa Yesuusiin. Maqaa hoolichaatiin isinirra haa rukutamu boo. Maqaa hoolicha gaanfatu. Afurri dhagaa si dhungachiisee cubbuun hin dhiifama siin jechisu sirraa rukutamu. Nurratti aboon qabunna. Nuti erguma gaafa Yesuusitti amannee kaafne. Qoyna buusuufi. Nurratti aboon qabu. Daqiiqaa baay'een isa nafne. Filiyaal jette dha'u. Wangeela Maatewos boqonnaa 1:18. Banaa jira lubbuu qoy viidiyoon baasaa fi akka ijuma isaatiin arguu too'i. Tole dubbu. Na dubbiseeti. Laakiin siin dubbisuun banee manja kee duratti dubbisan kophaa kun dubbisa seete. Eeyyeen baasii. Saddala Habiibii argaa tasaa. Ayya dubbisi. Lakkoofsa 18. Akkas jedha dhalachuun Yesuus Kiristoos akka kanatti fufee jira ture. Maariyaam haati isaa Yoosefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yoosef wajjin utuu wal bira hin ga'iin hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Ayyee maal ulfooftee argamte? Argaa jirtasaa? Way kanan dubbisaan jira callisi amma hin jarjariin ariifatu nama nama godhu bowwaa rakkina nama buusadha macaafni qulqulluu ariifachuun. Dubbisiif. Yoosef wajjin utuu wal bira hin ga'iin
Hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yoosef inni ishee kaadhimmates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhee jedha. Laalsitti men ture dura. Dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhee ture. Sababii isheen ulfataates. Dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhee ture malee himata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate. Yaa Yoosef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhadhu, hin sodaatin, isheen ilma hin deessi. Atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa jedhe. Kanarratti waan takka wanti dubbatamu hin jiru. Hallaqee dhumate. Irratti maaltu beektaasi? Quufteetta dhis hin dhufne. Kanarratti dubbii biraan barbaannu. Yoosef immoo abbaa Yesuus otoo hin taane itti waamama isaatti malee akkasuma immoo Yesuus hidda dhalootaa qaba jechuun. Egaa gaazexeessituu wayii turte. Amma gaa wayi meetii kaanaan dhaggeeffadhu kaayyaa. Amma Maatiyoosiin abbaan Maatiyoosii barreessee akka jedhee isinii caafe, akka jedhee isinitti hime. Mariyaamiin haati mucaa sana deesse immoo Yoosefiin abbaa keetii jedhaa jirti. Akkamitti walitti araarsitu? Isiinoo abbaa keetii jetti. Inni Maatiyoosiin macaafa barreesse immoo abbaan Maatiyoosii kana barreesse macaaficha kana namni barreesse immoo akka jedhaa jira. Akkamitti walitti araarsitu? Kana fidaa walitti araarsitu. Muyitii naa qabii binu. Muyitii naa qabishee. Maal ati jaartettiin namni muyitii naa qabiidhaan na jannaa ta'eeti. Okay. Yesuus inni quraana keessaa fi inni macaafa keessaa tokko moo adda? Qoy waan garaagarummaa fi waan adda addummaatti hin jirru. Okay. No, jedhati naaf himi. Tole. Yoo Yesuus inni quraana keessaa sun abbaa qabaate, Yesuus inni macaafa keessaas immoo abbaa qaba jenna. Kanaaf Yesuus inni quraana keessaa abbaa qaba? Inni jedhamu quraana keessa iyyuu hin jiru. Yesuus immoo inni jedhamu iyyuu. Iisaa kan jedhamu Iisaa. Iisaaf Yesuus tokko? Haa garaagarii tole akkas taanaanis gaarii nuti iyyuu kana barbaanna bar. Nuti iyyuu sinitti himne irraa. Yesuus jetta. Ishi tokko yoo ta'e natti dhugaa. Okay. Iisaan inni quraana keessaa inni macaafa keessaa adda addaa. An adda adda illee tokko illee siin hin jenne. Yoo adda adda ta'e yoo tokko ta'e naa himiin siin jedhe malee. Ani hin beeku naa himi. Amma fakkeenyaaf atamaa Yesuus inni macaafa keessaa abbaa qabaa jettee iyyuu siin jedha akka quraanaatti immoo Iisaan inni quraana keessaa abbaa hin qabu iyyuu kanaaf tokko moo garaagariitti hin jedhe. Inni quraana keessaa Iisaadha. Yesuus wanni jedhamu quraana keessa hin jiru. Iisaa maal siin jedhe? Iisaa ilma Maariyaam. Iisaaf Yesuus tokko? Garaagarii jedhi natti himka. Yoo garaagara jettee natti himte garaagara jedhi natti himka isaa booda siifan hima. Beeku natti himiin siin jedheen. Yesuus wanni jedhamu quraana keessa. Garaagari miti. Garaagaridha. Yesuus wanni jedhamu quraana keessa hin jiru siin jedhe. Iisaa jira. Iisaa siin jedhe. Iisaa eewa. Iisaa fi Yesuus inni Iisaa inni quraana keessaa fi Yesuus inni macaafa keessaa addadha. Beeku. Beeku. Natti himka. Eeyyee yookiin. Dulloomtettanii seeti waa'ee quraanaa. Eeyyee yookiin lakki jedhika. Waan hin beekne maaliif sitti mareessifuu keenya? Nun beeku barbaata. Amma ofumaan hin falminaati kana sinii xumurreerraa dheengadda gaafii wayina gaafatanii turanii akka sinii deebisu moo akkamidha? Ragaa fidiinaan jettanii turtan sinii fideera. Amma macaafarra jiru kana naa ibsi sirriitti. Mariyaamiin abbaa keetii Yoosef jedhaanii jirti. Hiddi dhaloota isaallee gaafa lakkaa'amu ilma Yoosef jedhamee lakkaa'ama. Macaafarra jiru kana ilma Yoosef jedhaa? Sararta kanadha. Maatiyoos tokko tokko? Lakki Luqaas. Luqaas 3. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 32 irra ilaali.
Lakkoofsa 22. Kana sitti beem kana jechuun Yesuus abbaa qabaa abbaa foonii qaba siin jechuu miti isaan keessaatiin siin jedhee bara. Amma keenyaaf Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti hiddi dhaloota Yesuus kanatti bufee jira. Sanyii Abrahaam Yisihaaq Daawit keessaa dhalateedha Yihuudoota keessaa. Kana jechuun Yesuus isaan keessaa sanyii isaanii keessaa dhalateedha malee Yesuus abbaa qabaa jechuu miti. Isa kana sirriitti iyyuu beektu isin. Dubbise dhageetti Luqaas boqonnaa 3 Ani hirkii tokko malee hin qabu yookiin tole wangeela ni qaba. lakkoofsa 23 irraa kaasee dubbise. Injiil. Luqaas boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irraa kaasee dubbise. 20 Sadii. irraa kaasee dubbise. Sagalee sabni kun haa dhaga'a. Luqaas 3 lakkoofsa 23 jette miti? Yeeyyan. Luqaas 3 lakkoofsa 23. Luqaas 3 lakkoofsa 23. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabee dhalatee waggaa 30tti hidda dhaloota isaa yeroo lakka'anis ilma Yoosef jedhanii jedha. Hidda isaa yeroo lakka'an jedha malee Yoosef abbaa isaati jedhaare hidda Yesuus yeroo lakka'amu jechaa jira. Hiddi isaa yeroo lakka'amu dhaloota isaa yeroo lakka'amu. Hiddi isaa yeroo lakka'amu jechaa jira. Akkasumallee wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irrattis kanuma fakkaata bara. Kana jechuun Yesuus isaan keessaa dhalateedha malee abbaa qabaatee isaan irraa dhalate jechaa jiru. Yoosef irraa dhalate jechaa jiru. Akkasuma wangeela Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti toorri hiddaa dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit. Ilaasitti immoo sanyii Daawit jedhe. Maaliif garaagara ta'eesitti kana jechuun isaan keessaa dhalate jechuudha malee Yesuus isaan irra yookiis Daawit irraa dhalate jechuu miti. Yookiis immoo Yoosef irraa dhalate jechuu miti. Hiddadha bara. Hidda dhaloota isaa yeroo lakkaa'anu Yesuus ilma eenyuuti dhaala? Yesuus ilma eenyuuti yeroo hidda isaa lakkaa'an? Yoosef jedha Luqaas irratti. Ilma Yoosefii mire Yesuus. Maatiyos irratti maal jedha? Hidda dhaloota isaa yeroo lakkaa'an Yesuus ilma Yoosefii mi? Okay. Akka jedha. Maatiyos tokko irratti immoo yeroo lakkaa'amu maal jedhama? Sanyii Abrahaam sanyii Daawit lakkoofsa. Sanyii Daawit. Okay. Sanyii Kamtu Daawit. abbaa isaati ree Daawit moo Yoosef ree? Sagaleen kee nagaamoo yaa jiru? Lachuudha siifu. Laaki amma sitti ma sanni Yesuus abbaa qaba jedhe irratti siin jedhe Luqaas keessattis Yoosef. Halo. Ibnu wajjin haasa'e. Qubaan haasa'e. Sagaleen kee dhagaamaara yoo ta'e siif oolan dhaggeeffadhu. Inni Maatiyos tokko irratti ati dubbisaa jirtu sanyii Daawit sanyii Abrahaam sanyii isaatti inni sitti himaa jiru. Kun immoo yeroo lakkaa'anu ilma eenyu jedhama Yesuus ilma Yoosef jedhama. Achitti ilma Abrahaam siin jedhaan jiru. Ilma Daawit siin jedhaan jiru. Kun abbaa sitti himaa jira sii galee abbaa sitti himaa jira. Abbaa Yesuus Yoosef. No. Nun dogoggorsiisii faadhiis waaqti. Dhiisidhis tokkumannoo. Dhiisi dhugaa. Dhiisi macaafan jallisiin cubbuudha. Ibinoo. Gaafatamta gaaf tokko. Isaa jira Ibinoo. Yoosef ilma ko. Yoosef ilma. Qoy meeti. Nun dogoggorsiidhaadha. Hiikkoonaa deebisa madaraa kee. Maal jette? Sagalee kee nagaamu badaan kukkuta beeku. Bira macaafni ilma Yoosef jettee ni amantaati. Yesuus moo abbaan qabu Yesuus? Ishii ilma Yoosef isa jedhu kana maal gootare? Dubbisi sirriitti. Yesuus hojii isaa yommuu jalqabe Yesuus yommuu jalqabe dhalate waggaa 30tti hidda
hidda dhaloota yeroo lakkaa'amu jedhala. Hiddi dhaloota yeroo lakkaa'amu jechuun maal jechuudha meedaali yeroo lakkaa'amudha malee Yesuus ilma Yoosef jechuu miti yeroo hiddi isaa lakkaa'amu jechuudha. Fakkeenyaaf akkama tokko irratti hidda Daawit jedhamu asittis immoo yeroo lakkaa'amu. Itti qabdee lafa ciniintee sobdiyaa daa'idha. Wayii kiristiyaana. Jetti mache achi giingaati wanta kan deebistu. Ishuma sillee qal'aa gootanii hin sobdaniisa. Gadi buutaa iddoo amma jirturra. Xiqquma sillee irraa onni godhanii wayii sobdanii. Leesi dhugaa ni sobde baay'ina irratti hin qabin amma situ sobaa jira macaafa jallisaa jirtaadhaaf ikkee dubbisiin geessu. Boqonni dhaggeeffadhu. Hidda dhaloota isaa yeroo lakkaa'an ilma Yoosef ilma hin dhaggeeffadhu. Maayikina irratti hin qabin maayikina irratti wangeela hin jalliftan amma nuti jirrutti gonkumaa dhugaa rabbisiin jedhu irratti qabin baay'ee. Yeroo lakkaa'amu jedha yeroo lakkaa'amu. Wangeela keessan namni miila fincaaniitiin miila xuriidhaan irra deemaa jiru isin. Kabaja tokkollee illee. Dhimma mataa isaaniitti adeemanii kaa. Nuti koo wangeela keessan isin sirreessuudhaaf hubannoo keessan isin barreessee sirreessitaa.